السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبيمتو في هردفتو يوتيوب شانيلا أبدو ميديا. أرانتنا أبليكيشن أجايبات تكون إسنيب كبدي دفه. أبليكيشنين خميوني في كان جتان تاتي. نموني تكو خاني في سوشيال ميديا رتين هجد جاو. أكسمتي فيديو إديت غودون ساغرتي هفان قبوي چولا. فيديو إديتين كده في أبليكيشن اسم برباشيسو سادي يوخان أفرغورتي سنيب كبدي تدفه چولا. أبليكيشنين afran sun hundinuu asitti wal bira gartee bika takkatti waliin qabeetiin jira. Tokkoffaan appilikeeshinii gartee baakgiraawundii ersis kan jiru kana jechuudha. Lammaffaan gartee Biksilaabiidha. Sadaffaan gartee Pinterestii isa kana jechuudha. Sadaffaan Kaayimaasteridha jechuudha. Isaan kun hundinuu gartee viidiyoo edit godhuudhaaf waa hedduutu kan barbaachisaa jechuudha. Yoonii fi gartee isa kana kan taate bilook background ersisiin kunu yoonii fi gartee irra cuqaafnee kan laalu taate daataa tokko maleedha. Yeroo daataan cufaa jirus irraa ersis godhee background irraa haqaa jechuudha. Amma yoonii fi gartee maanta kallattumaan deemee gartee amma daataa kiyya cufeetiin isin agarsiisuu naan danda'a jechuudha. Daataa kiyya irraa cufeetis isin agarsiisuu ni danda'a. Kallattumaan mee irraa haa cufu. Amma daataa kiyya kumsi ilaaltanii gartan kana live irratti gartee irraa cufeetiin jira jechuudha. Isa kanarra gizeen seene immoo haala kanaan nanaqaa jechuudha. Kallattumaan gartee maanta akka nanaqaa remove background waan jiru kanarra gartee cuqaasa gama gubbaa kanatti. Egaan irra cuqaasee booda suuraa tokko kaaniin barbaade backgroundii duubaa haquu kaaniin barbaade tokko duubaa haqeetiin isin agarsiisaa jechuudha. Amma suuraa gartee maanta Abdurrahman Hussein kana injiinar Abdurrahman Hussein kana isii tana duubaa haqeetiin isin agarsiisaa jechuudha. Akkatti immoo gizeen inti kallattiidhaan akkatti irra cuqaase haala kanaan gartee haqee waan biraa suuraa malee haqaa balleessaa jechuudha. Kun akkuma isin ilaaltanii gartan kana sanbooda mallattoo gartee maanta raayittii gama gubbaa ni jirti jechuudha. Isii tanarraan cuqaasaa jechuudha. Akkatti as gubbaa cuqaasuudhaan seefiin godhadhaa jechuudha. Kwaalitii bareeduudhaan suuraa tana naaf seef godhaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya. Yoonni maanta faayilii kana keessa seenee isin agarsiise kunoo maashaallah bareedduu tana akkatti haala kanaan seef nu godhaa jechuudha. Amma duuba deebinee maasis gartee maanta appilikeeshina Pinterestiin kunoo maal hojjetettanii yooniif kanaaf yaaddan taate waan barbaanne gartee asirraa daawuloo godhachuu dandeenya jechuudha. Kun ammoo daataa malee hin hojjetu waan ta'eef daataatti hin banaa jechuudha. Daataatti bannee gartee mallattoo gartee sabiskiraabii haa ta'u akkasumatti kiriptoolee adda addaa haa ta'u waan barbaanne asirraa gartee daawuloo godhannaa jechuudha. Karaa waan barbaanne waa hedduu amma fakkeenyaaf sabiskiraayib batanii haa jennuun sabiskiraayib batanii haa jennuun haala kanaan gartee maanta sarchi goonaa jechuudha. Hoggaa nuti gartee haala kanaan akkatti sarchi goonee salphatti gartee sabiskiraabii batanii gartee barbaanne gartee guututti nuuf fidaa jechuudha. Isa kana gartee asirraa buufachuudhaan kun akkuma ilaaltan gartan kana sabiskiraabii gosa barbaadde taniif duuba isii iskiriiniin gartee giriin iskiriiniin isii gartee magariisa jechuudha. Akkataatti viidiyoo irra kaatan mallattoo laayikiidha. Gosoota barbaaddetti gartee isii tana harkannaa jechuudha. Isii tana haala kanaan gartee mabbalee kiyya ta barbaanne daawuloo godhannee itti fayyadamuudha gartee dandeenya jechuudha. Ta bifa viidiyootiin gartee sabiskiraayib godhi laayik godhi jettu ta barbaanne sirraa waan barbaadde mallattoo sarchii tanarra sarchi gootee gartee maanta harkachuudha gartee dandeenya jechuudha. Waan barbaanne namoonni gartee viidiyoo edit godhuu barbaadu appilikeeshiniin kun hedduu tokko gartee barbaachisaadha jechuudha. Hayyee ammaas appilikeeshiniin gartee sadaffaadha kaaniin isin agarsiisuu barbaadu Biksilaabiidha. Biksilaabii gartee namoonni hedduun gartee itti fayyadamaa jira. Isa kana gartee maanta akkaataa itti fayyadama isaatillee gartee salphaa bareedaadha. Akkaataa itti fayyadama isaa viidiyoo gaggabaabduu gartee nu hojjedhu jettan isiniifin hojjedha. Yaada keessan koomentiirra naaf kaa'adha jechuudha. Isa kana amma yuutuubiidhaaf gartee banatu barbaannee sarara sadeen gama gubbaa kana cuqaasuudhaan imeeji saayis waan jiru kanarra gartee cuqaasuudhaan iddoo tana gartee xiqqi mallattoo sana godhuudhaan yuutuub tambinaan illee waan jiru kaa'annee asirratti gartee waan barbaanne hojjechuudha gartee dandeenya jechuudha. Akkaataa itti fayyadama isaa viidiyoo tokko nu hojjedhan isiniifin hojjedha. San gartee yaada keessaniin eegaa jechuudha. Hayyee sadaffaan Kaayimaasteridha. Kaayimaasteriin hedduu tokko gartee barbaachisaadha. Hedduu tokko gartee nama fayyadaa jechuudha. Viidiyoo edit godhuudhaaf hedduu takka filatamaadha.
isa kanallee daataa malee hojjetaa jechuudha. Waan nama gammachiisu keessaa daataa malee hojjetaa kireet nama waan jiru irra cuqaasuudhaan viidiyoo gartee tiktookiif taatu moo shoortiidha moo amma fakkeenyaaf tamma irra diimessitee irra taa'u jiru taniif gartee maan tana maaliif ta yuutuubiitti 16:9 jechuudha. 16:9 waan ta'eef tiktook irra barbaanne asirratti as cuqaafna. Instaagiraama barbaanne kana akkasa haala sanii yuutuub irra deebisuudhaan kireetiin godha sanboota akka dalgee ciibsuudhaan akkasitti haala saniin irraa fayyadamaa jechuudha. Haala kanaan gartee maan tana viidiyoon barbaade takka taniin ammaan tana waraabe haala kanaan akkatti irraa fayyadamaa jechuudha obboleen kiyya. Haala kanaan gartee viidiyoo takka ediit yoon godhuu barbaade akkanatti haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Keessaafuu viidiyoon sadeen tun appilikeeshiniin afran kun hedduu tokko gartee barbaachisaadha. Itti fayyadamuun isaa gartee dirqamaa jechuudha. Namoonni sooshaal miidiyaa irratti viidiyoon maxxansa ni hojjedha jedhu tokko jechuudha. Haala kanaan gartee amma viidiyoo barbaanne ediit gartee goonaa jechuudha obboleen kiyya. Hayyee appilikeeshinii tokkotu hafe maasis sun kamuu jettan iskiriin rikoordi kan jiru kana jechuudha. Iskiriin rikoordiin kan hin ammaan tanan tiyaa iskiriinii isaa baagiraawundi waraabaa jiruun jechuudha. Fuula iskiriinii kana waraabnee amma daqiiqaa 6 hanqanarra waraabu jira jechuudha. Kaniifi akka fuula kanaan waraabnee akkaataa itti fayyadama bilbilaa as tuqichi tuqi waan jedhu garsiifnee waraabnuun jechuudha. Isa kana gartee namoonni gartee akkaataa itti fayyadama isaa barbaadan viidiyoo isiniif hin hojjedha. Hunda isaatu irratti isin hojjechuu barbaada waan ta'eef isinillee yoo inni kan barbaadan taatan yaada keessan komentii ala naa kaa'aa anti irratti isiniif hojjechuudhaaf qophiidha jechuudha obboleen kiyya. Akkuma isin ilaaltee gartee kana gama gubbaa kanatti fileeshii gartee maan tana cufuu akkasuma maayikii banuu waa hedduu gartee maan tana inni kunillee gartee qaba waan ta'eef kanaafuu hundi isaa gartee daawuloo godhachuudhaaf kan linkii isaa gartee diskiripshinii alkaa'u ta'u jira. Kan ammoo pileestoo irraa buufatuun gartee jiru jira. Haala saniin buufachuu hin dhiisanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf kaayimaastarii amma isa kana appilikeeshinaa kaayimaastarii isa kana jechuu hiyyaa isa kana harkachuu hin dandeessan yoo linkii isiniif kaayi malee. Maaliif kaniif gartee maan tana inni kun watermarkii hin qabu jechuudha. Amma appilikeeshiniin gartee gadiin kaayimaastarii kaniin pileestoo irraa gartee isin buufatan yoo buufanne yeroo itti viidiyoo gartee buufnee tolchinee gartee maan tana seef godhannee booda asirratti viidiyoo gubbatti mallattoon kaayimaastarii mul'atte jechuudha. Anuma viidiyoo xiyyataan anti yaama itis godhu kana baay'ee isaanii godha. Mallattoon kaayimaastarii asirratti hin jirtu jechuudha. Kanaafuu obboleen kiyya isa kana linkii isaa isiniif hin kaa'aa. Chaanel kiyya kan telegiraam irraan isiniif kaa'aa achirraa buufattan. Anammoo kaniif hin magartee pileestoo irraa buufachuu hin dhiisan piksel laabii fi baagiraawundii ersasiis linkii isiniif hin kaa'aa. Pinterest illee linkii isiniif hin kaa'aa. Kaayimaastarii isiniif hin kaa'aa. Iskiriin rikoordii ammoo buufachuu gartee dandeessanii jechuudha. Haala sanii gartee itti fayyadamtanii isin jaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti pilis viidiyoo tana akkanii fi gartee yuutuub illee naa beeksisuuf laayikii ittiin hedduu hajamaa waan ta'eef laayikii godhuu hin dagatinaa isin jaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa naa tura. Baay'ee galatoomaa.